Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan akkam fayyaa nagaya keessanii jirtu? Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Yaa subhaanallah. Maatirii qaallattiin kun silaa akkamiisinii umurii kanaan yaa'ii namni waggaa hamma kana ga'e akkatti mataa duwwaa deema. Rabbiin sidhaa fadhiisu. Ani wanni na dhibee isiin duuteetti isiin ajjeeftes ajjeefte ofiisiitiifis kalas maatiitti galuu hankaaktee jechuudha. Cuwaan biyya namaa kana keessatti du'uun shakkii tokko hin qabu. Maaliif jennaan seerri biyya Arabaa akka seera biyyattii keenya sanaatii miti. Namni nama ajjeesee ajjeefamu keessumatti gaddaman biyya tokko irraa kaatee saraatti maala dhuftee meedaamii ajjeeftee subhaanallah. Inni kun egaa subhaanallah ajjeechaarrayyuu jechuu itti dabalameetu wanti godhamu jiraateeti itti dabalaniif yaani jirru kun garuu ajjeechaarra wanti namatti dabalamu hin jiru malee. Akkasii yaa obboleeyyanii wanni isin beekuu qabdanuu rakkanneeti biyyaa baanii. Anumti garuu ofii kiyyaaf baay'ee tokko yaani isa baruu hin danda'u yeroo Araba kanaa wallole akka malee jarjara wallaahi jechuudha. Garuu achii ka'ee baay'ee tokko yaani maaliif akkana ta'e amma bakka nan gaabba yaani utuu isin kaatee kana goote jedha. Yeroon aaru sana garuu jinniin kun wallaahi bakka wanna tokko of hin beeku jechuudha. Ofumaa kiyyarra achii ka'ee wallaahi salaatee fayyaa rabbi ati na qajeelchilaa nagumaan mana kanaa na baasin jedha. Anumti ofiin bakka yeroon aari jechuudha abadan hadaraa dhiisi fayyinaan jetti qaallattiin kun wallaahi. Bakka hin dhiisun jedhaan wallaahi gurbaatii gata dhaqeetan itti mugguta beeyte. Iddoo sanatti immoo alhamdulillah qaallattiin hankoo naaf sabarti. Araba akka kanaa takkaan argine wallaahi toora biraatti qaata fooqii sanarraa ganna darbattee jechuudha. Anumti kun garuu yeroon achii ka'ee baay'ee tokko yaani maaliif akkana jedhee salaatallee yeroon salaatu du'aa kan ofii kiyyaaf. Kanaafuu jennaan namni akka hangootis ta'ee namni waa malee waa ittiin galu waa malee waa hin godhuu beeytanii. Akka jedhe nama gubbaan kana yoo asabanii si aarsa beeytee midaamiin tokko fayyika akka malee namatti hammaatu jirti. Gaaf tokko iyyee hojjattii tokko waliin hojjannaa dhiisu walla subhaanallah. Bakka midaamiin kun saanu keessa akka ammaatii miti gaasuun durii yeroo sana nu re'ee dhufna. Wallaahi intaloon akka malee aartee nu gubdee wayitii magariibaa wayi. Wallaahi kalli mataanii qabna naan jettee guyyaadhaas ittiin kolfa yaani mucaa sana isiin daantaa tokko hin qabdu akkasiin tarbaa wajjin jiraataa hartuun beekuun yeroo sana bakka ani immoo tasa du'ee badeen sodaadha ergasii booda kanan sodaachuu dhiise malee isiin immoo yeroo sana jechuu maatirii wallaahi akkuma isiin hojjettu yeroo hunda akkamitti hojjetti laata mucaan sun yoo kaate qaallattiin itti kaate ambaayii tokkoon bakka yaani isa siin iyyitu sana akka malee sodaadha beeyte iyyiti qaallattiin iyyiteen dhiiftu yeroon akkana sodaadhee bakka akkana lafa laale maal sodaateetti birumatti jechuudha. Maal sodaateetti beeyte haga guyyaadhaa wanna ni irraanfanne waanni mana isaatti waan badee hunda isaanii sirreessa akka dirree biraatti achi waan gaaf tokko waasnitti waan koo jechuudha kanatti hin ceene kursii sana kursii way caccabaa jira yaani kursii sana yeroo hunda anatu ka'ee iskuruumiidhaan intini godhe yaani walitti qabsiisa akkani walitti hin banamne fayyaa kursii mana kana keessaa. Qaallattiin yoo nan qabsiisuu dhiisinatti kaate yaani iskuruumiin jira maa hin qabsiifne jetti balaanti gooti subii yeroon ka'ee waan ta'e qaqqajeelchee ka'eegaa isa biran taa'adhasi achumaan mucattiin kun dhufte kanuma maal jette yaani arabiis immoo sirriitti beeytiisiin ati waan jetti geetti shaaree irratti geetti qaallattiin simmoo dhufte dhaabataatti bar wallaahi qaallattiin immoo akka malee bakka baay'ee tokko yaan dalgiftuudha yaani achumaan jettee ildiimtii yaa argila nama garaa laafee kanatti immoo taphatu isiin bakka naafshtii hin sodaattu daantaan qabdu miti waan jettu yaani akkaan kooti garuu ana dayyuusa kana argattee jechuudha akka barbaadinatti taphatti isiin sun hin dhageessu jalaa itti kaate yaani afaanillee ni beekti ana afaanillee hin beeku waan tokko ofirraa deebisuu hin danda'u waan hojjedhu jedhame hunda isaan hojjedha isayyi bakka hamma guyyaadha jechuudha. Guyyattiin gaafa kursiisuun fa'i bakka na duraa hin baddu turellee dhabar akkasii midaamii tokko gaa jechuudha. Haga dhayxee qabattu si godha beekte immoo wanni nu beekuu qabnu obboleeyyan rakkinaaf biyyaa baanii eessa jirra eenyu wajjin jirra
yaani isa kana of keessaa nabina wallahi jarra rabaa kun keessumatti nam tokko akkaataan jarri itti nu tuffatan akkaataan jarri itti nu jibban ilaalchi jarri nuuf qaban wallahi baay'ee tokko jechuudha namuma nuun se'anu jarri hunda namaa immoo miti namni rabbiin sodaatu numa jira kadhakkaan immoo tokko jechuudha araba badduu jirti kan rabbiin hin sodaanne jirti kanaafuu jennaanii adabadhaa maatiin keessan isin arguuf cinqamaa haati kee yoo ilmoon koo galteennaan ajesii arga jettee cinqamtii boleeyyan hankee hunda akka jedhee cinqama jechuudha ati immoo asii balaa akka kanaatiin lubbuun hankee gaafa inni ba'u mee asabii ilaali atumti immoo yoomiin galee maatii kiyya arga minaamin otuu jettu yaanii aarittii kana of qabuu dadhabdee abada mucaan kun amma waa malee araba kana rukuttee hin ajjeefne waa miidhamtee yookiin arabni sun miidhuu jennaan yookiin isiin bareechitee rukutuu jennaan uletti sana fuudhuu harkaa fuuteetti deebisti malee soba malee lafumarraa kaatee dhayitee dullaa fudhattee mataasii akkasitti adda bantee hin ajjeeftu abadan kanaafuu jennaa yaa obboleeyyan wallaahi hamma hojjettanitti mataa keessan gadi qabadhaa rabbiin nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu sodaadhaa otuma jaynuu moo beektanuu sodaadhaa jaynummaan biyya keenyatti hafte biyya keenya keessatti jechuudha hamma immoo biyya namaa jira ijoollee keenyatti kolfa malee ijoollee Itoophiyaa subhaanallah yeroo arabni poostatte egaa wii wallaahi wanta akka ijoollee keenyaa kana ajandaa jaallatu hin jiru bakki jarri dhibanuu subhaanallah an tiktookii kanarraa wallaahi takkanan kolfa maaluma wallaahi yaa jamaa yeroo araboonni fidanii bakka qaalittii kan akka malee ajandaa taasisanii ho'isuu jiran jarri yeroo jarra kana fidanii poostatan ijoolleen keenya dhayite bakka akka waan jarra rabaa afaan oromoo beekan dubbisan wayi bakka kan keenya meeqa tasti du'e bakka duute bakka ajjeefte wallaahi nan kolfe bira ijoolleen keenya kun wallaahi ahijaynummaa isa kana bakka ajjeefte hin tole kaddamaa kiingii jedhanii beeyte inni kun sirrii miti maaliif yoo jenne tokkoffaa irratti gara jabina jedhamanni kun beeyte abbaan fedhe yoo garaasti jabaate ati immoo garaa namatti jabaachuu fakkeenyaaf nama keenya meeqaatama du'e akiidi yaanii kana walumaan beeynaa immoo yaanii sunis badduudhuma ka gara jabeetti ka rabbiin hin sodaanne malee arabni kun dhibbatti hundi jaraa ajaa'adha jechuu hin dandeenyu jechuu nama gaarii jira wallaahi arabni gaariidha hundaa ammoo miti badduu ka rabbiin hin sodaanne danuu jirti keessa kanaafuu jennaanii kanammoo ati ofii keetii of qabdee of dhowwitee otuu aartu jechuudha ammallee nuyi namni meeqa yeroo nurraa du'e namni akkatti gadi bahee nuuf falmes hin jiru bakka yaani ijoollee amaname daamee jirtu tokko takka bichuu si boboossee kalas dhiifte jechuudha ofirraa namni sagalee nuu ta'u hin jiru gaafa ijoolleen keenya waa taate gaafa kan jiraan immoo argitanii akka jara lafa kutanii dirbatanu jechuudha ol ka'anii miidiyaa kanarraa dhaqii achi dhaqii bakka wanti jari poostatan isii ofitti akiidi gaayaanii jiraafillee akka kanaafuu jennaa yaa jamaa wallaahi kan keenya sees duuduu ta'es rabbi eenyuun gaafata jara gaafata nama ajjeesuun immoo rabbiin biratti badiinsaallee cimaadhaa maasiyaa guddaadhaa kanaafuu jennaani rabbiin harka keenya haa eegu hunda keenya iyyuu wallaahi rabbiin nama nagaadhaan dalagatee biyya namaa kana keessa galu rabbiin nu haa taasisu rabbiin sababarra nun buusin tokkoffaa irratti rabbiin biratti illee ajaa'adhaa lammaffaa irratti immoo nama kana ajjeeftee gaafa jette atillee lubbuu hankee bareedduu kana dhabdaa wantati biyya baateef maanni hojjetattee jijjiiramtee maatii keetti deebi'uuf kaayyoo kankee kana karaatti kuttaa kankee qofaa miti kan maatii keetii kan haadha kee kan obboleeyyan kee kan ilmoo keeyyii jechuudha karaatti kutta kanaafuu jennaanii sabrii bakka waan isin mudatte irratti sabaraa silas gaafa biyyaa baanu waan nama mudate hunda isaa irratti jechuudha yoo badduun taates yoo toltuu taates alhamdulillahi rabbil alamin yaa rabbi sabiriina keessa kaa'e jettee gadi liqimsitee jechuudha rakkina kee yoo jette malee wallaahi ati kaatee aartee dallantee maal jennaan wanna tokko bar faayidaa siin qabu kanaafuu dhiisaa sabaraa wallaahi yaa subhaanallah yaa rabbi yaa gooftaa kun nagaadhaan biyya keenyatti nu galchi maadirii angara jabaatti garuu kaddaamaan tokkos ani wallaahi maadirii fakkeenyaaf
yoo akka malee aartee jette gita tokko yookiin rukuti. Akkamitti itti deddeebitee rukuttee haga isiin lubbuun baatu goote mucatti himti na dibdee ana. Subhaanallah. Ergasii jawaa isinitti akka itti gaddaamaa sodaadhu yeroo irree dhufu. Wallaahi subhaanallah. Ijoollee baangaalii wayi jirti. Jaartii wayitii ijoollee miti bara. Nama guddoodha. Halkan kana janajjantii miti subhaanallah. Janajjantii akka waan maraatteetti jechuudha. Ani yeroo sana waan tokko hin beeku yaani. Yeroo reef dhuftu gaabara silkiiwwan kanallee bakka yaani amma kanas inaasa'uu silkiin hin qabaa. Garuu silkiin kan kokkuma kanaan na bira bulte miskiina. Ani silkiillee ilaalu qaalittiin kun jechuudha. Inaasofti argan. Wallaahi naajjeesuu jedhee guyya tokko fa'a. Otuu hin rafin jechuudha. Bakka isiin afaan jiraate inaasofti. Ani waan isin jedhaa jirtu hin beeku qaalittii akka waan maraattee kana gungumti bara. Rafeetiin na qabuu didee sodaadhee gaa. Guyyaa wanta irraa fudhee akkana ilaala suutuma akkana ilaala. Achi onnatti ka'uu isin ilaalaa bara. Uma isin ol kaatee na ajjeesaa jirtu natti fokkaatee yaa biyya namaa kana. Wallaan kaddaa manan sodaadha dhugaa rabbi. Isiin kun immoo asalan warra balkaa nama sodaachifte mucattiin otuma nama ajjeefneetuma. Wallaahi suuraa isii kan arabni poostatan sana argeen wii bismillaa nama sodaachifti wallaahi. Miskiina habiifti abshirii gamaal sii goonari rabbii tabayee isiillee amma tabahamte akkasii ani yaani ofii kiyyaafis tasa kana waa sodaadha jechuudha. Amma kanan dhiise malee dura fa'ii kanaa isiinooti addisiidha jedhanii qaalittiin dhufte kun addisiidha jedhanii akkamitti gara jabinaa akka kanaa godhattee qoy bismillaa. Wallaahi abadan waa cimaan isii muudatee jennaani malee abadan bilaashatti kaatee waan kanatti hin galle abadan jechuudha. Akkasii wallaahi rabbiin kan hiriyaa godhu silaayyuu kan ta'eera. Ijoollee keenya waa irraa baradhaa. Wanni sammuu keessan keessa dhufuu qabu namni nama ajjeese biyya kanatti ajjeefama laa jedhaatiin isii kana qofa assabaati jechuudha. Irraa deebi'aa waan gochuu qaatan irraa. Utuma aariin akkam isinitti dhufte utuma jarri haga fedhan isin rukutanii yoo dandeesse habiifti miilaan gadi ba'i kutii ka'e waa tokko wantatti taatu hin jiru. Hin sodaatinaa biyya arabaa kana keessa jechuudha. Wanni tokko wantatti sodaattu hin jiru. Habiifti shorxaa yoo si dhufe biyya si galcha. Wanna tokko sin hojjetu jechuudha. Sin rukutu akka biyya keenya shorxaan poolisiin yaani milishaan yoo arsee arge odduu keessi dhiitu sanaan se'in. Biyyi kun biyya kabajaati. Biyya arabaa hundinuu jechuudha. Yookaan alatti si arganii si qabanii biyya si galchuu. Yoo ammoo rabbi si taasise otuma deemtuu abbaa tokko irra buutu waa tokko lubbuu keetiin akka baafattuuf yaalii godhi malee yoo isin rukutaa itti deebiseen akkana godhaa kana hinumayyuu jechuudha. Of keessan fidatinaa obboleeyyan wallaahi abadan arabni waa isin hin jenne sabari yoo isin immoo diddee hamtuu jabduu badduu taatee kalas qaxxitaa akka barbaaddadhuuti. Yaa maalkoo kanaa sanaa jettee waan tokko ofirratti hin taatiin qaxxitaa karaa keerra bu'ii deemi. Wallaahi rizqiin kee lafa sii jiraate yoo biyya galtes kanaafuu jennaani waan akka kanaatti hinuman galinaa obboleeyyan yoo akkam ta'e. Wallaahi amma mucaa kana jechuudha maatiidhaa bara maatiin hankee akkamitti si eegaa ilmuun keenya yoo nuu dhufti siin jedhee akkamitti jechuudha. Akka guddaatti bakka guddaatti si eeggata. Atillee akkuma kana gaafa biyya boobar namni wallaahi akka waan maalii wayii isa gaafa wal bira jiru qadirii walii hin beekne gaafa wal bira jiru fakkeenyaaf namni qadirii walii amma kana beeku hin jiru. Garuu gaafa biyyaa baate subhaanallah qadirii ollaa keetii qadirii hiriyaa keetii obboleeyyan kee haati kee abbaan kee sargasiitti dalgiftullee waan hunda isaasitti dhaga'ame qalbii si cabsa jechuudha. Maaliifi bakka maadire kanaafu jennaanii yaa ijoollee amaanaa rabbii isinitti ta'u of eegaa. Rabbiin isin eegu kan nama eegu rabbi malee namaa miti. Nus of eegnee hin dandeenyu. Rabbii gaditti of eegaa akka amantii keessaniitiin du'aa kadhadhaa yeroo hunda wallaahi wanti nama baasu rabbiin kadhachuudha. Akkasii rabbiin khayrii haa godhu.